Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtuu nagaa keessanii jalqaba marratti laayikii godhaa. Gatii isaa tokkoon isinitti hima meeshaa kana. Gara moleeti kan inni deemu meeshaa obboleettii kiyya kan biraa wayii jira firiijii eelee biddeenaa TV ምናምን qabdi. Sallee viidiyoo kanatti aanseen isinii godhaa. Bakkuma tokkotti kan gadhiisa jechuudha viidiyoo isaa. Innaa gara molee deema kun kanisiis immoo gara molee deema gatii ta'ennaa walittaniin kontiraata erguu fi barbaade qodaan kun guyyaa 2 hadhaan sadaffaa gadi ba'ee ol deebi'e bokkaan roobe jechuudha. Innaa kun bokkaan roobee ka'ee bakkee kanatti afnee erga kaanee bokkaan roobee dhiisnee ollichisnee innaa abbaan meeshaa kanaa immoo lubbuurra na dhaabattee jirti jechuudha. Meerre viidiyoon meeshaa kootii maali qodaan al tokko bitamnaan kalas yoo waan dirqama hammatti fayyadamuudhaan barbaada namni ko jaallatee miti kan waa duddubbatti jedhu erga bitamee tureera kan obboleettii ta'e gwaddinyaa ta'een barreedhaan gadda viidiyoo wayii gadhiiseen ture isii waliin kennatte garuu kan isii as keessaa dhimma biraatii fi ajaadhaa barbaaddeen naan dafnee geggeessinee fi jirra walumatti bitame garuu innaa namni immoo jaallatee miti nama bultii qabu nama waa baay'een nama mudata garuu akka jirri maallaqa ergataniin warafaan ituma hin gahin iyyuu jidduu buusnee fi bitameeraaf. Innaa viidiyoo dhaallee waan akkasiitii rakkoo jiru keessaan illee osoma namatti manuu namni yeroo nama obsuu sabaruu dhiisu baay'ee tokko rakkisaadha. Sanuma immoo sababaa isiin akkas cinqamaartuu mokkoroo ta'ee guyyaa hadhaan sadaffaa jechuudha gadi ba'ee ol deebi'ee qodaan kun hadhaa akkuma ta'etti hafuun qabu jedhamee kun asitti walitti tuccaasisnee asitti goone jechuudha viidiyoo. Kanaaf yeroo tokko walii beekuun walii hubachuun barbaachisaadha wal taradda'uun jechuudha. Namni tokko namni fakkeenyaaf dhugaadha yoo maallaqaan hojjetame humnaa ol of cinquun barbaachisu. An ofii koo dhimma mataa kootiitti dhimma baay'ee tokko daruurii na godhee jirutti jira hedduu kana keessaan illee akkanaaf akkas jedhee as radda'ee wal hubachuun garuu yeroo hin jirre xiqqoo rakkisaa akkasii hundaafuu kunoo kutii kiyya meeshaan kee kana fakkaata meeshaan illee wal fakkaataadha jechuudha sadeen gaddaatiin wanti bicuu dabalataa as keessa badaa jiranatti hin fakkaatu hundinuu gosa tokko meeshaan jira. Innaa kan koo akkasii kan sii dursitanii viidiyoo gootanii kan koo meerree waan akkanaaf akkastu nu mudate sayyuu immoo haa ta'u jidduudhumaan yeroo gadi baasnee jennu bokkaan lafti ganna bokkaan mokkoroo ta'e jechuudha. Hundaafuu asumaan gara gatiitti innaa asumaanuu distii seeraamikii distii 4 fi maxbashaa tokko birrii 19,000 sarvisii warqaammaa kun 3 burcuqoo 2 fi buushiin irra daraddaramee jira birrii 7,500 katooraa waxii kun lamman isaa tokko xiqqaa fi tokko guddaa isa kanaa birrii 8,600 jechuudha katooraan. Innaa siinii kwaalitii rakabuutii kanarra jiru birrii 3,800 maashaallaan bareeddu siinittiin rakabooti 2 qabdi biratti immoo siinii xilatiisa kanaa rakabooti kanaa waliin kan ta'u birrii 1,600 as biratti isaanii raanii abbaa shaniiti kunii birrii 6,800 namoonni tokko keessoo isaa hiiktanii in ilaalinii abbaa shanii jenne abbaa 4 ta'e jettu isiin bicuun keessoo jirti jechuudha. Nama fuudhee galee kee toohii kee ilaalinii akkas jedheetu jira. Kam abbaa shanii jedhamani barreeffama irratti abbaa shanii jedha garuu kan dhufe abbaa 4ti nama jedhetu jira kanaaf ani adda baasisnitti maara. As biratti juus mafcaa kun maayikaa isaati kun immoo burcuqoo isaati. Isiin kun immoo kan qimamii kan bunaa garagaraatti daakkachuu dandeessu. Walumaa galatti birrii 9,000. As biratti booyilarii qabdi birrii 4,500 baay'ee tokko orijinaala bareedaadha jechuudha. Kan kanaa gadiis jira garuu yeroo hunduma kan nuti binnu qodaa kwaalitii wantoota biraa immoo akkuma namni matetti fakkeenyaaf buushii shaayeen kun kan 2,000 wayii jira kan 1,000 wayii jira kan 4,700 jira dheengadda viidiyoo keessatti gadhiiseera kun immoo birrii 4,000
nama isa isin gaafanneet jechuudha kan isinii binnuun beektu isinuyyuu gaa. Kanaaf inni kun birrii 2,000 fi birrii 4,000 darzanii tokko kunoo darzanii tokko gimmaashiin as keessa jira gimmaashiin kunoo isa kanadha. As biratti isaanii zirgii darzanii birrii 1,800 isaanii shorbaa qabdi kunoo as biratti firee 12 birrii 960 እና jookii komboleettii kuni birrii 2,800 kunis immoo jookii isa kanala jookii kanaa fi burcuqoo ammas maazanii kuni walitti birrii 2,800 kunis immoo akkasitti birrii 2,800 sarbiisii mitila sarbiisiin qobaadha. Sarbiisiin sadansaa qobaatti birrii 5,000 7,500 siniin jedheen turesaa. Masoobii birrii 4,200 masaabiyaa safeetiin keessuma jijjiraa. Bilbilikos chaarjii cufuuf gatii ta'e ariifataan jira. Daanteelii masoobii irra keessa jiru birrii 900 sarbiisii maayikaa kun as jira 1,200 sarbiisii maayikaa abbaa 3 isaanii fandishaa kun birrii 400 እና ያው ደንገደ ገቲ ቆዳ ከና ከኒ ኦብሊቲ ታይ ጓደኛ ታይ ከን ወሊነ ጀጀተኒ ገቲ ሳ ቶክ ቶኮን ሲኒቲ ሜራ አመ ብልብልኮ ቻርጂ ጩፉፍ ገቲ ታይ ጀናን ይክቲ ኪያ ሲፊስ ዝርዝሪ ቆዳ ኬቲፍ ገቲ ሳ ሲ ኤርጌራ ሲኒሞር ደፍቶኒኮ ደንገደ ቆዳ ከና ወልፈካታ ገዲ ሲን ቱሬ ሁንዲኑ ገቲን ሳ ቶኩማ ጀቹዳ kanaaf bilbilli kollee chaarjii cufuuf gatii ta'e jennaan roottoodhaas biratti isiin dheengaddaa roottoon qabdu isiin kun immoo roottoo qabdi. Meeshaan inni kan biraa immoo kunoo isa kana bukkee mogoone kana astakakkallee kaartooniitti deddeebisna jechuudha. Innaa meeshaan kuniif kuni gara molee deema walitti deema yaanne kunis makiinaa fakkeenyaaf kara molee mnaamni makiinaanii qixqixii fi ayisuuzii isa qodaa shaqaxa waan arge fe'ee deemutu deema sanatti immoo qodaa akkasii kana fe'uun rakkisaa yaa walumatti birrii walitti buusanii kontiraata deemuu wayyasa jedhuni kan abbaa kanaas molee yeroo naan jettu kan immoo bileettii kiyya kanaa dambanyaa yeroo dheeraati fatiyaa jechuudha dambanyaa yeroo dheeraa isiin beeka silumaa biyyasii akkasittan bakka walitti siniif adeemu jedhee akkasitti haalaan machaachee inshallah እና kanas biratti argitanu saachi stooviidha birrii 8,500 elee qoraanii kana almuuniyeemii kanuma hin ta'a jettu naabitiin aan jettee turte yaa almuuniyeemiinis kunis walii badaa waliin dhabu ergan ajajaan hojjetama eleen qoraanii kun isinitti meera eleen mabraatii kun isinitti meen ture ergadaan kana ajajee ka'ee isiin immoo viidiyoo wayii argite almuuniyeemicha naa godhi jettee mucaan immoo hojjeteera dhiiseetan kana godheef jechuudha kanuma godheef yaa almuuniyeemiif biratii ta'uunsaa garaagarummaansaa kidaanichuma kana qofatu wal dhabaa kun amma laastikiidha irraa ka'an beektu sinuyyuu na kana jechuudha birrii 11,000 baay'ee tokko illee oriijinaalii bareedaa ta'edha. Anillee irraa biteen fayyadamne illee kana yoo cate waggaa 4-5 dura siistariin kiyya irraa bitattee namicha ammanuu irraa bitaarru kanarraa fayyadamaa jirti jechuudha baay'ee tokko bareedaadha elechi እና itti aansuudhaan TV qabdi TV kana orbiit yookiin laayif istaarii gaafadheen ture kamsii wayya jedhee esii waanuma silaa ofii keetii hin ta'a jettee bitattu jettee yaw qodaan kuni wanagaraachin ላይ qodaan jechuudha carraadha yaw qodaan qulqulluu አንደኛ ኳሊቲ gatiinsaa jabaatee fi miti qodaan akkam ኳሊቲ ta'e bareedaa fakkeenyaaf LG Samsung ምናምኒin kakawween gubee iskiriiniin isaa gubatee xiyyaarii dhabee kan lafa taaru baay'eetu jira. Laayif istaarii amma fakkeenyaaf kan namuma nu beeknu wayii kakawween gubee iskiriinii isaa qayyaruuf kan lafa taaru baay'eetu jira. Naa qodaan gatiin isaa wuddii ta'ee fi miti achitti kwaalitii haa ta'u qodaanii ammas immoo qodaa osoo wahiitii haala salphaan jijjiirraan isaa argamu ta'uu qabaa. Amma laayif istaarii orbiit mnaamniin dirqama finfinnee dhaqee sirratti deebi'a yoo wayii tabalaashe inni kun immoo kunoo asuma jechuudha. Asumatti sirraa'uu danda'a haala salphaadhaan 53
እና qodaa isaatii wajjiniin qodaa guutuu yeroo jedhamu kunoo diishii kana kunoo riisiivarii kun isa diishiin itti hidhamudha. Riisiivarii finyoosaa fi akkas akkasiiti jechuudha qodaa guutuu kan jedhamu. Qodaa guutuu isaatii wajjiniin birrii 51,000. Orbiit immoo qodaa guutuu wajjin birrii 56,000. Laayif istaar namoonni barbaadan immoo abbaan inchii 43 yeroo ammaa kana birrii 59,500 akkasi. Isiidhumatu natti gattee Fatiyaan obboleettiin kiyya kun jechuudha. Waan silaa ofii keetii hin bitatta jettu naabiti. Orbiitiinis gatii isaatti himee, laayif istaaris gatii isaatti himee, kanas gatii isaatti himee suuraa isaatti ergee wal bira qabee waan ofii keetii silaa bitattu naabiti jennaan kana fuudhe. Maaliif kana wanti marateef as keessa yoo ka'ee tabalaasha'ee moleedhaa kaatee asuma jimmaan fiddee haala salphaa ta'een jaruma amma biraa binni kana bira geessitees ta'uu jiraasii. Ittiin jiraasitti gaxaaxamama. Qodaan isaa biyya alaatii dhufaa garuu asitti gaxaaxamama. Sirreeffachuu dandeessi jechuudha haala salphaa ta'een. Akkasii kana fakkaataa firiijiin isuu jaruman hedduudhaan gaddaa bitaa turedha. Birriin isaa birrii 65,000. Inni dheengaddaa birrii 67,500 garuu kun saayiziin si xiqqoo wayii leetiriin si xiqqoo qannasti anas jetti. Kanaaf birrii 2,000 qannasee badaas miti xiqqoodhuma wayiiti. Qodaa jala jirannaa akkasii kana fakkaataa viidiyoonii. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa rabbii naaf turaa. Laayikii godhaa.